jiraatu summa gaala kanadha. Guyyaa tokko lafa kana chachiin isaanii gubbaa ture. Sagantaa akkuma kan deddeebi'ee hirmaachaa ture. Sagantaa namaa dhusan irratti akkaawuntii koo waamanii raajii. Akkaawuntii kee waaman. Akkaawuntii koo dubbatanii qarshii akkaawuntii koo irra jiru sana sinatti himan. Akkaawuntii kee waamanii qarshii akkaawuntii kee irra jiru sitti himan. Eeshi. Qarshii yeroo sana qarshii 2,100 saantibii wayii ture naan jedhan. Qarshii 2,100 saantibii wayii. Akkasuma ta'ee jira immoo saantibii wayii dachirra jira ture. Eeshi. Saboota eeyyeen jedhee gara kana dhufneenis nan dhaggeeffadhe ammas irra deebi'anii namni kun lakkii kootu naan jedhan. Saboota anuma kooti ergaan kun jedhee gara kana dhufe saboota madarakii irratti na baasanii qarshii haganaatu jiran naan eeyyeen qarshii kana jiran jedheen. Saboota utuma kanaan jirru mucaan hiriyaa koo tokkos qarshii haganaatu jira namni biraa dhufe. Dubarraa jechaadha. Saboota namni akkaawuntiin isaa 4 qabu jedhe kan goosiin qaba kan mucaasiin qabu. Jiiti kana jechaadha. Hundee ammas raajiin adda baafachuuf jedhe garummaa irratti namni akkaawuntii isin lachuunuu dijiitii 4 lakkoofsa 4 kan keessaa qabu maqaa si ta'e. Wal fakkaataa ta'e ammas wal fakkaataa ta'e. Saboota abbaa ergaa kanan adda baafadha dhabni dijiitiin akkaawuntii isaa 8 garummaatti ta'an jedhee gaafate ammas. Isa dhumaarratti. Saboota akkaawuntii koodhaan jedhee mucaa gaafannaan immoo akkaawuntii koo bitee abbaa ergaa argadheera jedhee. Sabni kana dhaga'u ilma Waaqayyoo Yesuusidhaaf illee guddaa dhagalaasuudha. Ammallee mooticha ulfinaadhaaf illee guddaa dhagalaasa. Innaa raajiin akkana baasanii Waaqayyoof naa kadhatanii daqiiqaa hedduun isaan bira ture Waaqayyoof naa kadhatanii booddee bilbila kee fidii naan jedhan. Bilbila koo isaanitti laadhee bilbila koo harkaa fuudhaniitu Waaqayyoon kadhatanii yeroo dhiyootti waan addaa tokkotu siif ta'a naan jedhan. Egaa milikkita kana sitti manii nama hiriyaa keessanirra adda si baasanii ergaa sirrii sitti manii booddee. Yeroo dhiyootti waan ta'etu siif ta'a waa dhageessaa naan jedhan. Saboota ishii jedhee ameen jedhee fudhadhee galee torbee sadansaatti akkaawuntii dhuma sanarratti qarshiin 25,500 naaf gale. Isti wanta akka Yesuusidhaaf illee. Ammallee namni kan dhaga'u miila isaatiin gahee dhaabbannee Waaqayyoo galata. እና yeroo qarshicha akka tasaa guyyaa hojjaa lamaanii ture. Guyyaa hojjaa lamaanii immoo wanticha akka ta'u hojii gootiin argeen ture. Dursee jechaadha. Hojjaa lamaanii guyyaa dhaloota koo gara ganamaa isaati anan dhaladhesi. Hojjaa lamaan irratti wanti kun siif ta'a abjuu jedhu wayii dhageera. Qarshii jedhu abjuu gootiin argee ture. Inna ganama yeroo koo yeroo marii bilbila koon ilaala. Waaqayyoo kadhadhee kennaan bilbila koon ilaala. Inna naaf kadhatanii torbee sadansaatti ganama isaa kee gaafa bilbila koo ilaalu miseejiin galeera. Indee maalli kun jedhee gaafan banee ilaalu qarshii 25,500 akkaawuntii koo irratti galeera. Eessa dhaabban isaa? Alarraa gale. Filooriida Handooriidu waan ta'e jedhama maqaan nama gashee. Inna qarshicha laalee maalli kun ati dhaqxee nama sadii qaasiraa hojjettee beektaa? Hin hojjenne lakki. Hojjettee beektu? Mana Yesuusidhaaf illee mana nama. Sagaleetu si bahee namni isaan beektu hojjettee beektu firaachi hin qabnu otoo hin beekamin dhufeetu sagaleen bahee sagaleen immoo dhufee achirratti galchi. Ammallee Yesuusiin illee ni mala. Qarshicha laalee waan haaraa waan natti ta'e sirriidha godhee moobaayil baankiingii seenee cheeggachuu dhaqe. Gaafa seenee ilaalu sirriidha qarshichi immoo baankichi akkaawuntii koo irra jira. Isa booda silaa naman beeku eenyu ta'e gaafa jedhee waan fuudhu wallaale. Isa booda chaanaalii feesbuukii koo irraa hordofee nannabe. Waa iimoo koo ilaalaan humtuu hin jiru. Isa booda guyyaa 2-3 booddee ilaalee kongiraa naan jedhanii na barreessanii maali jennaan fedha kootiin an qarshii ergiif naan jedhe waan isaan beeku cumaan an qarshii siif ergee naan jedhe. Inni barbaachisa Yesuusiif illee. Maaliif kana goote jedhee deebisee gaafadhe. Waan garuu waan isaan beeku waan hedduun si yaadee ture fedha Waaqayyoo malee immoo ta'u qarshii kanan siif ergee qarshii kana Waaqayyoo siif haa baay'isee naaf eebbisee amiin jedhee fudheetis. Maal jettaa Waaqa kanaafatti? Waan jedhu qabu yeroo baay'ee lafa kana nan deddeebi'ee dhufaanii namoonni akkas bakkee oolu dargaggummaadhaan lafa keenya yeroo keenya bakkee itti gubnu fuula Waaqayyo duratti gad deebine waan Waaqayyo nuuf kaayu nuyi keenya hin beeknu
gaddeebinee fuula isaa turre gara mana isaatti deebinee yeroo dargaggummaa keenya mana waaqayyoo dabarsine nuuf immoo waaqayyo waan barbaachisu nuuf kenna waan ta'eef waan sin barbaachisu hundayyuu ofii koo kan isiniif qopheessa hallaattiin bakkeellee waan soorattee bultuun dhabdu isin immoo foon koo dhiiga koo kanan isiniif dhangalaasedha lafa mana waaqayyootti deddeebi'aa dargaggoonni akka koo ergaa waaqayyo isiniif kenne immoo namni kamuu qarshii kana argadheef miti birrii 25 kaardii namni argate fuula waaqayyo dura dhaabate waan waaqayyo isaa godhe ergaa yookaan dhugaa yoo ba'e nama bakkee jiru sana immoo gara ofii isaatti waama namni kamuu waan argate sanaan waaqayyotti itti galateeffate waaqayyo immoo hancaalu hin dabalaaf jedhee nama naa isa kanan ergaa qabu akkasumas bakka qarshiin argadhe kanarraa immoo waaqayyo guyyaa hojjaa borii gubbaruun jechaadha qarshii 2,000 baasee jaarsa waldaa kanaatiif nan laadha. Ini burka sang abdu ni Yesus si Fimoji. Baay'ee na dhukkubni torban gaafa mana kanatti galanii jecha baay'ee na dhukkuba taa'uutii na dhukkuba baay'ee hin jiru na inni ta'e sun narra hin jiru. Harka keessa walitti buusa gooftaa galateeffadha. Kanatti illee fadhee yoo wayii wallaa itti mijoo sana waameen waan Yesuus na fayya jedheen maal naan jette dinqiidhaan narraan jedheen maal isa gara mana dhukkubu wajjin jedhu na dhukkubu sana narra hin jiru jedheen. Dhimbali. Mee walitti buusa harka keessa gooftaa galateeffadha. Fayyaa kun hojjedha. Maal gochuu dadhabde dura? Isaan dura? Bakka taa'uus hin danda'u. Mee saba kana fuulduratti taa'atii nu agarsiisa. Sabni kun dhugaa isaa haa argani. Sabni kana agartan ilma Waaqayyoo Yesuusin galateeffadha. Ilillee guddaa isaa fidaati. Noora. Ilillee guddaa Waaqayyoon naa galateeffadha. Ishi gooftaa galateeffadha. Akka kana na dhukkuba baay'ee waggaa tokko na dhukkuba mana nan hojjedha. Amma akka kanaan dandeettuu midhaan bukeessuu danda'ee waan tokko carqii miicuu danda'u naa kadhatan immoo dakaa dhufanii gaafuma sitti galan waldaa kanatti jechaadha. Waldaa kanatti sii kadhatan. Naa kadhatanii har'aa siin ciisinaan jedhanii nan ciisee galtee raftanaa jedhan. Galeerra erga guyyaa gaaf sanaati harki koos naa fayyee sirriitti naa galateeffadha waaqayyoo. Waaw.